Waaw! Baga gammadnee, baga gammaddan. Hordoftoota chaanaalii Alamtuub nagaan isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa kootii gammachuu guddaa tokkon qaba. Gammadeen dhufe mee laala viidiyoo kana mul'isuu hin barbaanneen viidiyoon obboleettii keenyaa kan Suudi Arabiyaa keessatti maraattee akkasuma Waaqayyo gargaaree warroonni du'aa eegootaniif illee galatoomaayii kadhata akkuma amantii keessanitti kadhattaniif irree akka gaarii ta'ee maatii ishii bira geessee jirti haadha ijoollee. Shaniiti ijoollee ishii bira abbaa manaa ishii bira abbaa haadha bira geesse jirti yookaan Dassaalany bagee gammaddan bagee gammanne ishoo gammachuun kiyya daangaan qabu siniin jedha. Hin beeku ani gara obboleettii kana garuu nama ta'uu ishiiti jechaadha kana nani sammuun koo naan jedhe. Kanaaf nagaan siniif haa baay'atu jecha mee warroonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan asumaan maatii naaf taa'ee. Sabiskiraayib gochuun dagatinaayi warroonni immoo maatii naaf taatanii jirtan immoo laayik gochuun dagatinaayi akkasuma sheerii illee gochuun dagatinaa ijoollee ishiitti akkuma gaarii galtee jirti. Viidiyoo tokko na mul'isa jedheetanan xiqqoo ishii viidiyoo waraabaa jiru liivirraan jechaadha. Isa irraa hin mure sababiin isaa ani amantiin kiyyaa kiristaana yoo ta'e iyyuu obboleettiin kun obboleettii islaamadha mataa ishii shafanatte jechaadha. Mataa ishii mul'ate waan jiruufan hin mul'isuu hin barbaanne hin mul'isne jechaadha. Ani amantii namaa waan kabajuuf jechaadha. Kanaaf akkasii siin jedhaa baga gammaddan hedduutu akka nama gammachiisa. Obboleessi kun fuudhee galee maatii ishiitti ijoollee ishiitti haadhaaf abbaa ishiitti baay'ee tokko gammaddee burraaqanii gammachuun isaanii daangaa kan dhabedha jechaadha. Gosh gooftaan galataa fudhatu baga nagaadhaan galte gammachuun kana caala hin jiru. Namni tokko gaafa bakka hojjetachuudhaaf manaa baate miti ta'uu dide bakka carraan namaa kun bakka rabbiin ganama namaaf kenne malee hin ta'u. Kanaaf carraatu ishii dideessiniin jedha. Akka carraan immoo ta'e obboloonni gargaaranii kan uffata gargaaranii dhugaa rabbiiti badee ani akka malee jaalalli isaanii na ajaa'ibe dhugaa waaqayyoo jechaadha. Obboloota koo islaamaa badee jaalalli isaanii akka bishaan taliilati bara. Laalame dhugaa waaqa akka itti isaan gargaaran kiristaanonni waliin gargaaran jechuu koo miti. Dhugaa rabbiiti gargaarsi isaan gargaaranii daqiiqaa takka keessatti gara biyyaa imalchiisantu na ajaa'ibe jechaadha. Obboleettiin kun daqiiqaa xiqqoo keessatti torbee waan hin guunne keessatti ishii sammuu dhabdee viidiyoo waraabamee gadi lakkifame viidiyoo sana daawwatanii waarrataniit inni naannoo san jiru uffata kenneefi shaanxaa biteefi akkasuma waan hundallee biteef dheengadda waan sin garramu Addis Ababaa keessatti jechaadha. Finfinnee keessatti otoo deemaa jiranii lama ta'aniitiin eenyuun nabe malee jette baay'ee tokkon dinqisiifadhes nan gammade ijoollee dhugaa waaqayyoo jechaadha. Maatii itti galuu hin na gammachiise. iPhone bilbila tachii bichaa nabe tachii bichaa bitaanaa ergatte baay'ee qoosti siniin jedha. Malee nagaa koon galee galata rabbii kiyyaa nan galchaa nan galateeffadhaa maatii kiyya bira ga'ee ijoollee kiyya bira ga'eette akkasuma ishii gargaare. Waaqayyo galataa fudhatu galata rabbii haa ulfaatu haa kabajamu siniin jedha. Akkasiin wal gargaaruun dhugaa waaqayyooti. Akkana siniin jedha. Kanaaf akkatti wal gargaaranii wal bukkee dhaabachuun kun baay'ee namatti tola. Tokkommoo maallaan jedhe seetan dheengadda ijoo viidiyoon hojjedhe sana irratti maallaan jedhe waan nama ajaa'ibu. Ani mucattiin kun dhalattuu Jimmaati. Ani shawaa Amboodha jechaadha. Ani namummaa ishii argee gaddee tanan viidiyoo hojjedhe maallaan jedhe dhufee warratee koomentii jalatti maallaan jedhe seetanii dur focee maallaan jedhe funyee kutee dabar gaarii uffee dheengadda gaddaan hojjedhe har'a gammachuudhaan hojjedha dhugaa waaqayyooti jechaadha. Achumarraan koomentii isaa sana jalaa dileetii godhe maala funyeree naan jedhuuf maalan ta'e silaa funyaan qaba ijoollee maalimee dhugaa gammadaa hordoftoonni kiyya baay'ee tokko gammadaan siniin jedha. Warroonni koomentii hin taane nama barreessitan dhugaan hin jaaladhu naan barreessina.
bakka naachuraal uumama miti kan rabbiin uume isumatu uume waan ta'eef ani inni uume kana funyurees yoo ta'e funya kuttuus yoo ta'e eenyu maqaasaa iyyuu meekaappii maalitti godhatanii isa ol jedha sana ol qaban miti kan meekaappii sanas hin qabu ishii kanaaf akkasiin jedha. Mana waraabaa keessa jira kun kushiinaan baxabaqa keessa taa'ee viidiyoo waraabaa jira yee balaan buute. Kanaafuu nama hin qeeqina warreen nama qeeqixan narraa gadi bu'an koomentiidhaan nan qeeqina okee. Hordoftoota kiyya immoo baay'ee jaaladhu. I love you dhugaa rabbiiti. Laayikii kan gootan, sabiskiraayibii kan gootan, viidiyoo adda addaa isiniifan hojjedha isiniin jedha. Koomentii jalatti obboleettii keenya dhuffay baga rabbiin si gargaare baga sammuu keetti si deebise kanumaan caala fayyadhaan du'aa godhaafi. Obboleettii tokko eenyummaa hin beeku ani garuu koomentii jalatti baay'ee rifattee naa barreessite dhugaa waaqayyoo techaadha. Inna jala yeroo seenu ko yuutuubii reefu banatte malee uumaa viidiyoolee of jalaan qabdu jechaadha. Innaa kanaafiyyuu isiniin jedha baga gammaddaan yookaan dassaalee gammachuu keenya dhugaa baay'ee tokko jechaadha. Galatooma uummata jaalalaa uummata fiqirii guuttamtan dhugaa rabbiiti. Rakkataa keessan kan gargaartan kan gatame kan harka qabdan baay'ee tokko galatooma isiniin jedha. Kanuma isiniin jechuu barbaada kinoon illee kanumaafan dhufe otoon galatooma isiniin hin jedhin inaaf hodheetanaan kun viidiyoo hojjedha. Isiniin jechuun barbaade kaa uummata kiyyaa kanaafiyyuu jajjabeessuu keessan illee hin dagatina. Jajjabeessuu keessan hin dagatina nama rakkate bukkee dhaabachuu. Ijoo of harkaa qabaanne birriyyuu dhaabuu gargaaruu baanneeyyuu bakka yaadan bukkee yoo dhaabanne jabaadhu yoo jenneen waan hundumarra kan caalu waaqayyoo yoo kadhanne akkuma amantii keenyatti nama kana fayyisi nama kana gargaari dura bu'i wajjiniin ta'arraa sammuutti deebisi karaa isaa hundumaa walqixxeessi ijoollee isaatti nagaadhaan gashi dura isaa bu'i jenneetu yoo du'aa eegooneyyuu inni kunuun caala bee akkasii isiniin jedhaan ishee. Kanaafiyyuu kanuma jechuun barbaade kaa'anii obboleettiin keessanii jechallee isinitti baay'isuun barbaanne baay'ee guddaa tokko naaf galatoomaa amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti laayikii godha laayikii sheerii sabiskiraayibii godha yoo isinitti tole adaraan jajjabeessuu keessa hin dagatina laayikii hin dagatina koomentiis yaada gaarii naaf ka'a nan qeeqina isiniin jechuun barbaade kan na qeeqummoo namta akka nam lama. Kana malee 10,000 keessaa immoo baay'ee miti yeroo gaarii naaf qabaadha waan dhaggeeffattanii fi sinuun jechuun barbaada turtii gaarii baay onnee korra sin jaaladha chaaw.